fooqii takka Ameerikaa irratti yoo biyyatti fooqii ijaarrachuu jiraate maallaqa si fe'isaa bara dalaydee kaampaanii meeqa keessa dalaydee dalagaa overtaayimii fa'aa dalaydee waa meeqa daddalaydee mana ijaarrattee yoo akkasii takka jiruun addunyaattis akkasii sadaqaa kannattee quraana qaraatee waan rabbi godhaa hadiisa barattee quraana barattee kana itteeti mana ijaarrachuu jirta bakka matuma keetiif mana ijaarrachuu jirta malee rabbiif waan takka ijaarratu hin jirtu beek rabbirraa uumaan irristu rabbiifis waan takka ni taatu mataa keetiif mana ijaarrachuu jirta. والله أكمل تتافتي جرني خيسة أبوف الدنيا رتي يوم مسكين ما خيسة رت خيسة تتافتي خيسة تجار ما خيسة أبوف تتافتو سنتي يو خيري دريديس آخرات يكسمة تتافتي طرفة جرتا لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتن يا فيادا سنرابدين جراد بني جرانين بيها isini wajji qofa osoo ta'in caalama kanarraa adda badeen jira torbaan kana subhaanallah eegdi baate kana akkam jirtan isin nagee qabdanii fayyaadha. Irra viidiyoon kiyya gabaabdumatti garaagarummaa yeroo summanaatii fi yeroo summanan ta'e maalii waan jedhu iddoo tana tiktok nama garigari kan fuulorraa qabu sirraa hin deeffadhee gisee ilaalus waan babbareedduu laayik godha. waan babbareedduun naa dhufee galeeti hundaafuu isin gale saniif yaadni babbareedaan tokko naa dhufee gale yaada kana maaliif hin gama fiijoo itoo waan gabaabseellee akka isaanitti illee akka araba kanaan hordofa beetee irra guddaa akka isaanitti illee tolchee haasoo baadhu ammaan salaatee saree ganta kan nyaatanas ni beekanii numa obsaadha. garaagarummaa soomanaatii fi garaagarummaa yeroo soomanni hin jirree fi yeroo soomanni jiru garaagarummaan isaa maalii waan jedhu xiqqisho. Xiqqisho jechuun akka nama takkatti irraa haasa'uudhaa dhufe fakkeenyaaf soomana keessa ibaadaan yeroo dur caaltii utuma xiyyaaraan isiniif eegala nama fakkeenyaaf fudhatu hin qabu waan ta'eef jecha. mataa xiyyaafama fakkeenyaaf duraan subii faayim kiyyoo rafe ganama irraa sa'aa takka au sa'aa lama au sa'aa 12 yoo taates qe'een salaatu ture yeroo san qe'ee salaatu naaf michoonne subii dhuftu farratti salaatu ture ni taate jechumaan dhagee keessa qaree fi baraddeetti sosoo hin taane. Okay qeetti aanu zuurii yeroo nifi salaatu rafeefaa dabarsee sa'a 6 cinatti azaananii sa'a 7 yoo haatillee silaa humaan jettuun sa'a 8 ilaa hanqa sa'a 9 sa'a 3 jechuudha ilaa hanqa asrii wajji walirra salaatu takkattiin salaata fardeessuu hin fardeessinee jechuudha. Okay kun immoo waan mataa xiyyaatti wanni irraa soo jiru kun walaakiin soomana kana gaafuma inni seenurraa nashaata nan qabu agartaniirtan hedduu nashaata qaba akka xiyyaa maaliif hin taane isiniin hin jiru ani akka takka kan ta'in qabu beeki gaanummaan tana toltu haasa'u hin deemu iffaarsuufis hin deemu hooma takka waan hin fakkeenya furadha yookiin namni akka xiyyaa hunni jiramu hin jiru yaani barnoota haa ta'u ilma namaatii fi yeroo ati waan takka gootu namni si caalaa waan san godhes ni jira yeroo ati karaa qajeelarra deemtu namni si caalaa karaa qajeelarra deemu jirus ni jira uzumaan beekuutiin dubbadha nan komatiin Okay fakkeenyaaf amma soomanni kun yeroo dhufe subhaanallah takka subiin takka na dabarteen beektu wallahi laalee takka zuriin takka sa'aatii dabarteen beektu takka asriin takka sa'aatii dabarteen beektu takka salaanni maali guyyaa 3 kan inni firnu taraawii hin salaatiin jechuudha kan inni miskiita dhaqee taraawii miskiitiin hin salaatiin guyyaa 3 bichaadha soomana guyyaa hanqa waajiban irratti ta'e keessaayi kan hunda maaliif hin haasa'u jirani beektanii namni kun kana hunda ni goona. Okay salaata keessa waajiba sirriitti salaattan taraawii warri miskiita dhaquuf hin mijaa'eef ni salaattan quraana ni qaraatan guyyaarra hanqa rabbii isinii laaffise ibadaa rabbi jabeessanii gootan zikrii gootan waa hunda gootan baatii ramadaana kana keessa waan kana maaliif godhu jirraa jettanii takkaaf gaafattanii beektanii anu takkaaf gaafadheen beeku garuu ammoo zuma viidiyoo arabaa kana laaluutiif gaafachaa dhufuu eegale maaliif sii dhufa
yeroo nama sirra barnoota qabu nama sirra waa barate nama sirra diin jabeessuu gizee hordofte sii dhufa maaliif ani waan kana godhu jira ani amatni dilliniin an salaatu jiru san takka amanni dilliniin an soomana jiru san bilaashii si mul'ata sini galee maal ta'in kana jechuun jira amanni kana duraa kan soomana jiru san yeroo soomanni beekatti taakara wallee khiyyaa deebi'aa ka wallee dhaggeeffatus kabarchaa qamoos kara barcaa isaa deebi'aa kadalagaatis nagayaan dawaama isaati deebi'aa salaata isaa akka duraanitti jajallifachuu eegala yeroo isaarraa daddabsuu eegala baatii soomana kana keessa qofa maaliif wal qixxaachuu qaba waan jiruun gaafii natte mataa khiyyaaf baatii soomana kana keessa wanni wal qixxaateef maaliif ni beeytanii takkaa nuti qaceellee takkaa immoo waasila yeroo hunda wal qixxeeffannaa yeroo hunda qaceellaa osoo hin taane baatii soomana kana keessa akka waan waajiba laalleeti waajiba jechuun kun afaan oromootti dirqama nurratti akka waan ta'e takkaa agartanii baatii soomana kana ibaadaa godhuun akka waan dirqama nurratti baatii soomana kana quraana qara'uun akka waan dirqama nurratti baatii soomana kana zikrii godhuun akka waan dirqama nurratti baatii soomana kana masgida fiinee masgidaa wajjin wal qunnamuun akka waan dirqama nurratti waan goonuuf nuti tamam baatii soomana kana sambuusaa shillee maal shillee mirqishuu inni qoonqoodha kanaan biisiif kuni bakka kuni akka waan dirqama takkaa immoo aadaa soomanni qabatee dhufu waan nuuf fakkaatuuf yeroo soomanni kutee akkasuma gochooti wanni nuti ara dalagu jiru soomana keessa dalagu jiru tun hundi akkasuma gochooti maalirraa wanni kun ta'uu danda'e yeroo hedduu ifiin gaafadhaan kaduraan wallee tiktook irra gaddisu nashiida gaddiisa kaduraan laayii bira taa'ee wallisuus nashiida jijjiirata wallee ni dhiisa soomanni kuteennaan kottee wanni hundi bakka isaa kaduraanii sanitti alif jedhee deebi'a wanti kun maalirraa ta'uu danda'e waan nuti soomana kana keessa akka waan dirqama nurratti itti godhaa turreef okay silaa nuti soomana kana keessa jaalannee salaannee jaalannee ibaadaa rabbii goonee jaalannee zikrii goonee jaalannee quraana qaraanee fuula rabbii yeroo dhaabbannee salaata keenya shanan salaannu san jaalannee silaa fuula rabbii dhaabbachuu jirra fuula rabbii duraan dhaabbachuu jira itti silaa akka nama fuula rabbii dura dhaabbachutti ka ibaadaa rabbii guutuu taatee quraanni kun kalimaa rabbiitii jechoota rabbiitiin qara'uu jira jettee silaa jaalattee keessa keetiin goote soomanni dhufuus soomanni kutuus jijjiiramni itti fiddu inuu hin jiru numa furta malee guyyuma bakka silaa duraan guyyaa nyaanne san guyyaa qonquma nyaatta malee ibaadaan tee jaalaltiirraan kuttu waan khairii dalaguun kee hin kuttu zikrii godhuun kee hin kuttu quraana qara'uun kee hin kuttu yeroo salaata keetiif kushuu qabaachuu sodaa rabbii qabaachuu kanama fuula rabbii dura dhaabbachuu jirutti iflaanuun kee hin kuttu yeroo quraana qaraatu jecha rabbiitii kitaabni naan harkaa qabu kun kitaabni kun jecha rabbiitii jettee hogguu qaraatu jecha rabbii kana keessatti gayyaasaa sidda gahamaa maaliin qara'u jira maal jedhee rabbiin kun wanni inni jedhu kun maal jettee siif galaa qaruun hin kuttu akka waan dirqama nurratti takka waan godhu jirruuf garuu soomanni kun naan قطة ونودي خيرين ودي والله العظيم بقى أنا جايبان أما صلاتي فوطات أنا مجتيران يعني بوني في ما نيتا بقى جايبان التيوان كان مالي في نمط خيار جشيرين قوني مالي في نسانو جوان خير ناسو إني سني قولي وانتا كيو جارتي قوتي إتي فوفتا سومني جراتو باتوس إتي فوفتا أكما تاخيتين أنا متى فوفو أبو خيرها سوانجر لكن وان سومنا خيسا قوتو سن أكا إنت لا تكتي بيتو أكا المديرات تكتي إبادان تيتاتي سومنا خيسا قوتو صدقانا تي سومنا خيسا قباتو تقول لي خنتو قرآن تي سومنا خيسا قراتو ذكرين سومنا خيسا قوتو ذكرين سومنا خيسا قوتو salaanni ati yeroodhatti ka yeroo isaa irraa hin dabsine ka yeroo isaa hin dabarsine soomana keessa salaattu soomana boodaas silaa jaalattee rabbii keetiif waan kana goote soomanni kutus hin kutu soomanni yoo kutellee wanni ati soomana keessa direetu san jijjiiramni jiru soomanuma qofa soomanni malee waa hundi akkasuma khushuu'aan goota saniifuu salaata yoo salaattan ajriin isinuma fatabantu malee rabbiirraa waan takkan fuutu rabbiirraa humaan irreessitu rabbitti humaan dabaltu قرآن يقرأتي أجرين سماف تيمتي مالي ربي فوانتك كن دبرتو ربي الروانتك كن الرستو ذكري أذكار الصباح أذكار المساء يقرأتي ربي تيوماني الرستو ربي الرحمن دبرت ونسي قلوك أبو ماس برجاي بوان نتعنو تينكم برجاي هلو ما قد داغيسي ترى والله العظيم
yoo sadaqattee xiqqoo qabdurraa illee rabbii fumaan kannitu rabbii fumaa irra sadaqaan tun sumaafi wanni ati khayriin ati har'a gootu addunyaa kanarra akhiraa suma fayyatti wanni ati beekuu qabdu khayriin xiqqishoon takka taarraa addunyaa irratti ati gootu akhira suma fayyatti. إن الله غني عن العالمين جيمي وربرتي إن شاء الله داو قدو ربنا هاقدو ربنا علمهم درا مالي دريسة ربنا عبادات تناجموا قرآن تقرأت تناجموا صومات تناجموا خيرية صدقات خنت تناجموا ربنا علمهم درا دريسة سنيفو وان قوتو أكوان أتي بروف أتخاء تجرتو أكنما آخرا من جارة تجرتي قولي سومني بهيدا في عباداتين إنك كلسين سومني بهيدا في قرآن إنك كلسين سومني بهيدا في صدقات إنك كلسين سو يودرا خنة تجرتك وريك أباتي خنة سومني بهيدا خرار ربي خيتي خدروان إرديه مجرتو سن هنديسين ما عرفت النوان الرجل جرتو تنا أكنما فوقي تكامير كيراتي وبيجتي فوق جارة شجراتي ما لقى سيفي صابر دليدي كامباني ميكس دليدي دلقا أوفر تايم فا دليدي وامي كده دليدي تي ما نجارتي وأكسي دقا جرون الدنيا سي سكسي صدق خنتي قرآن قراتي وربي قراجة حديث برتي قرآن برتي خنا تي ما نجارة شجرتو بقى ما تما خيتي ما نجارة شجرتو مري ربي فوانت كجارة شجرتو بيخ ربي راوماني رستو ربي في سوانت كندهتو متى خيتي ما نجارة شجرتو والله أكو متى تافتي جريني خيسابو في الدنيا رتي يوم مسكين ما خيسيرة خيسات تافتي خيسات تجار ما خيسابو في تافتو سنتي يو خيري دريديس آخراتي كسمة تافتي طرفة جرتا لك خانا مالي ربين عالمهم درها دريسة وان سو منا خيسا قوتن أما قدو هنديسنا بليز ربي خيسا صداتا شيخاني انتاكم سلاور سلام بردي دعوة سنتي ولي بخبك برنوتا دبوخنا أي برنوتا دبوخنا توكرنا وكني ولي والله سلا دعوة سنتي لي بابا كاي برجع أكاسي فيديو خنا وريلا ديك أخنا لالتن كومنتي جلتي أني أدي كوفنا في خيالا الدون سنجال الدون سنكبجا ورّا وعند لقي متاعي في تي في ربي بجسد لقي ربي معاقول إن شاء الله كفيديو خنا سبت ربين كبا وريلا سا خنا لالتن ديك أخنا لالتن كومنت سنجو أني أدي كومنتي الخيالا الدون سنجال ده فيديو كانت هدول جدي بونو أوبسان نيكر دايا السلام عليكم.